Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daawwattoota keenya aappii ajaa'ibaati jechuudha. Kan inni irraa qabadhee isiniif dhufe eenyutu naa bilbile jechuu isin hin barbaachisu akka Itiyoo Telekoomitti bakka gurgurtaa siimii fakkaata jechuudha. Akka waan siimii gurgurtanitti maqaa namaa adda baafatuudhaaf nama isinii bilbilee adda baafatuu dandeessanii jechuudha. Eenyutu naa bilbilee hin qabu. Eenyu ati jechuu hin qabu, wal sobuunis hin barbaachisu jechuudha. Namni karaa imootiin karaa feesbuukiitiin ni banata. Akkasii maqaa isaa fidee iskiriina gubbaa irratti isiniif kaayaa jechuudha. Eenyutu naa bilbilee hin qabu. Eenyu ati jechuun hin barbaachisu. Akkanumatti moobaayiluma keessantu isinitti hima. Asuma teessanii maqaa isaa waan nama duraan hin beekne beekuu ni dandeessanii jechuudha. Ammaasis lakkoofsuma fedhe haa ta'u fuutanii moobaayila keessanitti yoo galchitan maqaa nama sanaa fideetuma iskiriina irratti fidee isiniif kaayaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya osoo gara viidiyoodhaa hin dabrin duratti warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik, kooment, sheer nuuf godhaa isiniin jenna. Baga nagayaan gara koomee meediyaatti dhuftanii isiniin jenna. Amma gara sagantaatti seenneeti jirra daawwattoota keenya. Egaa karaa kamiin gara sagantaatti seenna yoo ka jennu taate jalqaba aappii tokko isin barbaachisa. Teeknooloojiidha. Teeknooloojiin gurguddataa jira jechuudha. Xiqqaarraa gara guddaatti ol siqaati deema teeknooloojiin. Kanaaf pileestoorii irra seenuu qabdanii jechuudha. Pileestooriin kunoo bilbila irraa namuutu bilbila irraa ni qabaa. Pileestoor jedha moobaayila garii irratti immoo googil pileey jedha. Googil pileey takkaa'oo pileestoorii keessan karaa aappii gadi buufattaniin deemtaniiti bakka seerchi baarii kanarratti seerchi aappii ende geemis kajeu kanarratti tuqattanii maal jettan tiruu kooler jettu. Tiruu kooler jettanii barreessanii haala kanaan ni barbaada. Amma ani bilbila keessaaniin qabaa oppeen jedhee naa baasa jechuudha. Akkuma iskiriina gubbaatti agartan kana tiruu kooler ID and block kajeu kana jechuudha. Installed ol bahee jira aappiin kuni. Anamma duruun buufadhee ture jechuudha. Kanaaf warreen bilbila keessanirraa hin qabne kana gadi buufatuu qabdanii amma kan koo oppeenii ta'ee jira. Kun aappii kana footoo keessaniin isinii baasa. Namni isinii bilbilu takka namni isinitti bilbilu sooshaal meediyaa fayyadama taanaan imoo fayyadama takka feesbuukii fayyadama. Yoo inni ka fayyadamu ta'e maqaa inni ittiin imoo banatee takka immoo feesbuukii banatee haala kanaan as baasaa jechuudha. Kunoo kanin iskiriina gubbaadhaa qabu kunoo nama waan kana fayyadamudha jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya amma teeknooloojiin babal'atee jira waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jenna. Viidiyoo kana sheer nu godha. Warreen maatii hin taane immoo chaanala kanaaf maatii tahaa. Baga nagayaan gara koomee meediyaa dhuftan isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Maashaallah kun waan rabbiin godhii rabbiin nu godheera jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin waa hundaahu amrii lallaaffatee jira. Amriin amma gara duraan poostaadhaan fayyadamaa turre poostaa ta'ee raadiyoodhaan dhaggeeffataa turre amma televezyiinii namuu manaa qabaa jechuudha. Duuba daawwattoota keenya hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Indalliqaa.